Maka Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Uummata kiristaanaa biyya keessaa biyya alaa jirtan hundumti keessan bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Egaan guyyaa har'aa keessummaa guddaa tokko kan qabannee isiniif dhiyaanne. Keessummaan keenyas barsiisaa wangeelaa Waaqa Abbaa magaalaa Bishooftuu kan ta'an mana amantaa isaanii irratti tajaajila wangeelaatiin kan uummata tajaajilaa jiran, tajaajila gurguddaas kennaa kan jiran. Manni kiristaanaa keenya tsoomii meeqa qabdi? Tsoomii dhumti maaliif barbaachise? Akkasuma immoo torbeen nuti keessa adeemaa jiru kun torbeen sadaffaa tsooma guddaa keessaa maal jedhamee waamamaa? Maaltu itti moggaase kan jedhu gaaffiif deebii waliin taasisnaa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Barsiisaa keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eeddan. Egaan mee jalqaba irratti maqaa keessanii fi bakka tajaajilaa keessanii hordoftoota keenya nuuf beeksisaati gaaffii keenyatti fuunu. Ani barsiisaa Xalaa'oon Ganduun jedhama. Akkuma beekamu magaalaa Bishooftuu irratti mana kiristaanaa Waaqayyo Abbaa irratti barsiisaa wangeelaadha. Egaan barsiisaa wangeelaadhaan hojjettanii jirtu. Yeroo ammaa kanatti egaa uummata keenya jajjabeessuudhaan, barsiisuudhaan, waaqummaa Kiristoositti dubbachuudhaan uummata keenya qabdanii jirtu jenneeti abdii guddaa qabna. Mee egaa guyyaa irraa gaaffii nuti isin gaafannuuf uummata keenyaaf deebii akka nuuf laattani kan isin barbaannee fi gaaffiin keenya jalqaba irratti manni kiristaanaa keenya yeroo baay'ee kan isheen labsitu tsoomiidha. Waggoota dhufanii waggoota darban hundumaa keessatti kan isheen dabarsitu tsoomiidhaan. Mee tsoomiin manni kiristaanaa keenyaa qabdu meeqadhaa kan jedhu hordoftoota keenya nuuf beeksisa. Galatooma, gaaffii baay'ee bareedaa fi gaaffii baay'ee miidhagaadha. Egaan hordoftoonni biyya keessaaf biyya bakkee jirtan hundumti keessan laphee keessan bakka kanarratti kennitanii akka dhaggeeffattan isinii dabarsina. Egaan tsoomiin manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qabdu tsoomni kun bakka gurguddaa sadiittidha kan inni qoodamu. Yeroo baay'ee namoonni bakka gurguddaa lamatti kan jiran jiru. Bakka gurguddaa sadiitti qoodama. Inni jalqabaa tsooma labsii jedhama. Inni lammaffaa tsooma eeyyamaa yookiin tsooma fedhaa jenna. Sadaffaan immoo tsooma dhuunfaati. Egaa tsooma labsii kan jedhaman akka mana kiristaanaa keenyaatti tsoomiiwwan gurguddaa torbatu jiru. Akkasumas immoo tsooma eeyyamaa kan jedhaman immoo tsoomii tokkotu jira. Innis hundumti keenya beekna tsooma Tsigeessa jenna. Fulbaanaa 25 kaasee hanga Sadaasa 6tti kan tsoomamu jechuudha. Tsooma Tsigee isa jedhamu. Inni kan biraan tsooma dhuunfaa. Tsooma dhuunfaa inni jedhame abbaan gaabbii kan namaaf kennu. Abbaan gaabbii kan namaaf kennu inni kun tsooma dhuunfaa jedhama jechuudha. Inni kan biraan tsoomii labsii kan jedhaman tsoomii gurguddaa torbatu jiru. Tsooma labsii kan jedhaman tsoomii gurguddaa torbatu jiru. Keessumaa asirratti namoonni baay'een manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Ortodoksiin Kiristoosiin hin beektu kan jedhan, Kiristoosiin hin lallabdu kan jedhan tsoomiiwwan labsii kana yoo sirriitti baran akka manni kiristaanaa keenya Kiristoosiin lallabdullee sirriitti baru jechuudha. Egaan tsoomii labsiiwwan kan jedhaman, tsoomii labsii kan jedhaman inni jalqabaa tsooma bartootaati. Tsooma bartootaa inni jedhamu erga Hafuurri Qulqulluu bartootaaf bu'ee booda. Kana jechuun hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaasee ayyaanni Pheenxaqoosxee yookiin guyyaa 50ffaa erga bartootaaf Hafuurri Qulqulluu bu'ee booda tsooma isaan guyyaa 40 tsooman. Tsoomni kun tsooma bartootaa jedhama jechuudha. Tsooma bartootaa jedhama. Inni lammaffaan tsooma fayyinaati. Tsoomii fayyinaa warri jedhaman jimaataaf roobiidha. Namoonni baay'een asirratti akka isaaniif galuuf maaliif jimaataaf roobii tsoomama kan jedhan jiru. Jimaatni akkuma beekamu guyyaa gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Kiristoos guyyaan itti fannifamee anaaf isiniif jechuun hunduma keenyaaf guyyaan itti dhiiga isaa dhangalaasee garbummaa diinaa jalaa bilisa nu baasedha jechuudha. Galaatiyaa 5:1 barreeffamee jiru dhiiga isaatiin garbummaa seexanaa jalaa guyyaan itti bilisa nu baase jennee jimaata tsoomna jechuudha. Roobiin immoo kan inni tsoomamu guyyaa Ayihudoonni walitti mari'atan isa fannisuudhaaf mari'atan. Kanaaf jala bultii isaati jenneeti
manni kiristaanaa keenya sooma fayyinaa jettee soomii labsitti dabaltee sadarkaa lammaffaarra keeyattee soomaa jirti jechuudha. Inni sadaffaan sooma filsataati. Asirratti namoonni baay'ee kan galuu fi qabu sooma filsataa kana keessatti haati keenya qulqulleettii Maariyaam ol ba'uu isheeti. Manni kiristaanaa keenya kan itti barsiisu jechuudha. Keessumaa soomiiwwan kana keessatti seerri qulqulleessaa qulqulleeffamu yookiin immoo qaddaasee qaddafamu jenna afaan barreen garuu qulqulleessaa jedhama afaan Oromootiin seera qulqulleessaa qulqulleeffamu irratti qaddaasee haadha keenya qulqulleettii Maariyaam irratti yeroo baay'ee kan qaddasamu kan haadha keenya qulqulleettii Maariyaamidha jedhanii namoonni diippilii maqaan isaa waan moggee jiruuf kan ilaalan jiru. Garuu achirratti boolde ta'e kan jiru, ifee kan jiru, kan mul'atus, kan lallabamus, kan qaddasamus ilma ishee gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Keessumaa asuma qaddaasee Maariyaam irratti keeyyata 9ffaa irratti yaa Maariyaam kanaaf si jaallanna dhugaatii jireenyaa nuuf kenniteetta nyaata jireenyaa nuuf deesseetta yaa Maariyaam kanaaf si jaallanna jedhanii abboonni yeroo ishee galateeffatan hin argine jechuudha. Kun jechuun haati keenya qulqulleettii Maariyaam Kiristoosiin da'uu ishee nyaata jireenyaa kan ta'e dhugaatii jireenyaa kan ta'e addunyaa kanaaf nyaata dhugaa kan ta'e Kiristoosiin da'uu ishee torbanootatti lallabamu yookiin immoo torbanootatti qulqulleeffamudha jechuudha. Soomii filsataa kun inni arfaffaan sooma raajotaa jedhama. Sooma raajotaa kan jedhame kun baay'ee nama ajaa'iba. Yaadattu yoo ta'e sadaasa 15 irraa jalqaba soomii raajotaa kun. Sadaasa 15 hanga muddee 28 yookiin 29. Kana jechuun bara Yohaannis 28 baroota sadan kana jechuun Maatiyos, Maarqosiif Lukaas 3 ta'a jechuudha. Bara sadan kana gaafa 29 hiikama jechuudha. Soomiiwwan kun sooma raajotaa jedhamu. Maaliif sooma raajotaa jedhame yoo jenne gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hin dhalataa hin bu'aa jedhanii raajonni sooman jechuudha. Nutis immoo gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf dhalateedha nuuf bu'eedha raajonni kan isaan sooman nutis immoo soomna jenne yaadannoo sana yaadachuudhaaf soomnaa jechuudha. Soomni kun sooma raajotaa jedhama jechuudha. Shanaffaa irratti gahaad sooma gahaad. Gahaad jechuun afaan Giiziidha. Afaan Oromoodhaan mul'achuu jedhama. Enlightenment isa jennu mul'achuu. Relieved jenna. Afaan Ingiliffaatiin enlightenment is relieved is lamman isaa jechuudha. So soomni kun gahaad inni jedhamu by the way tokko qofaatu jira. Namoonni tokko tokko sooma gahaadii kana lama kan godhan jiru. Gahaadiin kan dhalootaa kan jedhan jiru. Gahaadiin tokkicha innis amajjii 10 jechuudha. Amajjii 10 waggaa irratti yeroo tokko duwwaa dhufa jechuudha. Namoonni tokko tokko garuu gahaadiin yookiin mul'achuu kan dhalootaatti wal qabsiisan jiru. Gahaadii kan jedhamee fi gaafa sana qofa waan soomamuufidha. Gahaadii jedhamuu hin danda'u yeroo dhalootaa. Yeroo gannaa sooma gannaa yeroo soomnu sooma gannaa jennamti barteedha. Sooma gannaa yeroo soomnu soomaa jirra waan ta'eef gahaadii jechuu hin dandeenyu. Gaafa 27 yookiin gaafa 28 gahaadii jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif soomaa jirra ka? Amajjii 10 guyyaa taaboti gadi bu'u qofaadha jechuudha. Guyyaa amajjii 10 waggaatti yeroo tokko qofa. Kanas uummanni kiristaanaa lapheetti qabachuu qaba jechuudha. Maaliif gahaadii yeroo lama kan godhan jiru jechuudha. Yeroo tokkichadha gahaadiin. Innis gahaadiin yeroo tokko qofa akka ta'e asumaan amantoonni keenya beekaa deemu. Nuuf beekuu qabu jechuudha. Inni kan biraan sooma nanawwee. Soomni kun sooma ajaa'ibaati. Keessumaa biyya keenyaaf sooma yeroo ammaa barbaachisudha. Maaliif jennaan sabni nanawwee guyyaa 3 gidduutti hin badde biyyi kun hin galagalti jedhee Yoonaas saba nanawweetti lallabee ture. Macaafa raajicha Yoonaas boqonnaa 2 lakkoofsa 7 hanga 10 yoo dubbisne guyyaa 3 gidduutti galagalti jennaan sabni kun gara waaqa isaaniitti buhan gara waaqa isaaniitti iyyan guyyaa 3 halkan 3 guyyaa 3 ni sooman yeroo kana waaqayyo saba kanatti araarame jechuudha. Biyya kana badiisarraa oolee jechuudha. Maaliin waan soomanii gara waaqa isaaniitti deebi'an. Arras soomiin murteessaadha. Inni jedhamuuf kanaaf eekkamsa dhufurra
nu eega jechuudha. Inni kan biraani tsooma guddaa yookiin tsooma amma keessa jirru abiyyi tsoomina. Abiyyi tsoom. Tsoomoota kanadha jechuudha. Tsoomii labsii kan jedhaman tsoomii gurguddaa kanatu jira jechuudha. Egaan amma arginetti gaaffiin keenya jalqaba nuuf deebi'eera jennee yaadna. Manni kiristaanaa keenya tsooma meeqa qabdiisa jedhuuf hamma inni qabus ifa isaas nuuf kennanii guutummaa isaa waggaa keessatti hamma tsoomnu barsiisaan keenya nuuf laatanii jiru. Waaqayyo isin haa eebbisu jenna. Egaan barsiisaan keenya manni kiristaanaa keenya tsooma 7 qabdii nuun jettaniittu. Mee tsoomii dhumti kun iyyuu 7 ta'uu ammumti manni kiristaanaa keenya qabdu kun maaliif barbaachise? Akka uummanni kun tsoomuuf wanti isa dirqamsiisu maaltu jira? Eebbifama. Egaan akkuma beekamu tsoomiin fayyistuu lubbuuti. Maaliif jennaan lubbuun keenya beela'uun fakkeenyaaf yaadattu yoo ta'e wangeela Maatiyos salphaadhumatti tsoomii kan inni barbaachiseef inni hangafaaf inni guddaan diina ofii seexanatti mo'achuudhaaf. Seexana kan mo'achuu dandeenyu, kan mo'uu dandeenyu, kan ofirraa fageessuu dandeenyu tsoomaanidha. Kan ammoo eessarraa argina wangeela Maatiyos boqonnaa 4, wangeela Luqaas boqonnaa 4. Wangeelota kana lamman yoo ilaalle gooftaan keenya qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40 fi halkan 40 erga tsoomee booda seexanaan qoramee ture. Seexana kana kan inni injifate tsooma sanaan. Seexanuma baasuuf illee hafuura hamaa baasuuf illee tsoomni murteessaa akka ta'e wangeeluma keenya irratti barreeffamee jira jechuudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 2 fi wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 21 irratti katabamee jira. Hafuurri hamaa kan inni ba'ullee maaliin jechuudha? Tsoomaa fi sagadaan. Tsoomiin tokkoffaa hafuura hamaa baasuudhaaf jennee seexana ofirraatti qolachuudhaaf, mo'achuudhaaf tsoomiin isa guddaadha. Inni kan biraan immoo eekamsa dhufu ofirraa fageessuudhaaf. Eekamsa dhufu ofirraa fageessuudhaaf illee tsoomiin murteessaa. Maaliif jennaan kitaaba qulqulluu keessatti arguu dandeenya. Asteer tsoomii tsoomteetti. Kitaaba qulqulluu sabatti dubbatte Museen tsoomee jira. Eeliyaas fa'aa tsoomanii jiru raajota keessaa. Akkasumas immoo kana qofaa miti. Sabni Nanawwee illee tsoomanii jiru. Sabni Nanawwee tsoomii kana yeroo isaan tsooman eekamsa isaaniitti dhufuuf keessanatu irraa maal ta'e jechuudha irraa ka'e. Arras yeroo tsoomii tsoomnu eekamsi nutti dhufu. Eekamsi biyya keenyatti dhufu. Eekamsi saba keenyatti dhufu. Eekamsi mana keenya jireenya keenya gaa'ela keenyatti dhufullee nurraa ka'a jechuudha tsoomiidhaan. Kanaaf tsoomiin bu'aa guddaa qaba. Egaan hordoftoonni keenya dhageessaniittu tsoomiin maaliif barbaachisaa? Tsoomiin maaliif tsoomtu? Gaaffiin kun amantoota irratti yeroo baay'eedha kan inni qabu kan nuti hundoofnee barsiisaa keenya gaafanne. Kanaaf isinis deebisaa argattaniittu jenneeti yaanna barsiisaa keenya sumaan galateeffanna. Egaan barsiisaa keenya gaaffiin keenya gaaffii isa dhumaati. Innis maalinni yoo jenne mee tsoomii guddaa kana keessa torbee tokkoffaa, torbee lammaffaa, torbee sadaffaa jechuudhaan maqaan itti moggaaste manni kiristaanaa keenya waamtu ni qabdi. Fakkeenyaaf torbee sadaffaa kana mee manni kiristaanaa keenya maal jettee waamti? Akkasittiin torbee kana maqaa itti moggaaste waamuun maaliif barbaachise? Isa jedhu hordoftoota keenya nuuf beeksisa. Eebbifama akkuma beekamu torbeewwan dabarsine zawarada yookiin gadi bu'uu jennee gooftaan keenya uumaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos samiirraa gadi bu'ee dubartii hojjaan ishee gabaabduu taatee fi gadameessi ishee dhiphoo ta'e irraa ni dhalate jennee torbeetti dubbannudha. Maaliif fannifamuu isaa yookiin tsoomuu isaa dubbachuun dura dhalachuu dubbatamuu qaba jechuudha. Dhalachuun isaa dubbatamuu qaba. Tsooma Hirqaalis hin jedhama torbeen jalqabaa. Torbeen lammaffaa Qiddist yookiin qulqulleettii jedhama. Gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos torbeen ittiin ofii tsoomee tsooma nu barsiise jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 4 irratti ofii tsoomee jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti immoo akkamitti tsoomuu akka qabnu seera sana nuuf kaa'e jechuudha. Baay'ee asirratti tsoomiin nam tolchee miti. Kakuu haaraa irratti nam tolchee miti. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoostu ofiin tsoomeeti tsoomaan hin jedhu jechuudha. Namoonni baay'een akka tsoomiin nam tolcheetti ilaalan jiru. Nam tolchee miti jechuudha. Ofuma isaatii seera inni uumedha. Tsoomeeti tsooma nu barsiise jechuudha. Na qulqulleettii inni jedhame torbeen itti tsoomii jalqabe. Torbeen amma keessa jirru kun immoo mukuraaf jedhama. Mukuraaf jechuun mana sagadaa Ayihudootaa yookiin mana qulqullummaa Ayihudootaa jechuudha. Jalqaba irratti mukuraaf yeroo jedhamu mana
qulqullummaa Ayihudootaa jechuudha. Ayihudoonni bakka isaan walitti qabamanii Waaqa isaaniitti galateeffatan, Waaqayyoon itti jajatan, Waaqayyoon itti waammatan inni maal jedhama? Mukuraab jedhama. Akkasumas immoo galma guddaa jechuun afaan barteedhaan addaraasha isa jennu jechuudha. Afaan Oromoodhaan garuu galma guddaa isa jedhama. Galma guddaa jedhama jechuudha. Egaan torbeen kun maaliif kana jedhame yoo jenne gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara mana sagadaa seeneetii warra mana sagadaa keessatti keessumaa faaruu Daawit faaruu 68 lakkoofsa 9 yookiin immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 12 gubbaa irratti seenaan tokko katabamee jira. Seenichis maal jedhe Daawit? Asfaqnaata beetika balahanni inaaffaan mana keetii na nyaate na gubee jedhe Daawit. Isati gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos dubaroo Maariyaam irraa dhalatee erga inni cuubame booda hojii wangeelaatti yeroo bobba'e yookiin hojii wangeelaa yeroo inni sagalee isaa yeroo inni nu barsiisaa ture sanatti mana sagadaa seenee barsiisaa ture. Mana sagadaa Ayihudootaa yeroo inni seenee barsiisu waqtii sana irratti mana sagadaa sana keessatti Waaqayyoon waaqeffachuu dhiisanii, Waaqayyoon jajachuu dhiisanii mana sagadaa sana mana daldalaa taasisanii turan. Olqa warra daldaltootaa, olqa warra saamtotaa godhanii turan. Mana Waaqayyoo jechuudha. Manni Waaqayyoo akka nuti beeknutti manatti namni walitti qabame Waaqayyoo isaa kadhatudha. Namni walitti qabame gara Waaqayyootti iyyuu yookiin boo'udha. Gara Waaqayyootti yaada isaa dhiyeeffatudha. Mana sana garuu eenyummaa mana sanaa geeddaranii mana daldalaa taasisanii turan. Haa ta'u malee kabajni isaaf haa ta'uti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara mana mukuraab yookiin immoo galma guddaa sanatti ol seenee namoota achi keessatti bitanii gurguran hundumaa qaccee guddaatiin reebee mana sana keessaa baase. Kanaaf manni kiristaanaa keenya torbee kana akka kanatti yaadatti. Kan nama ajaa'ibu torbeewwan jiran hundumtu torbeewwan jiran 8 jechuudha. Hanga Hoosaayinaatti yoo ilaalle torbeen jiran hundumtu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin lallaba jechuudha. Isa seenessa jechuudha. Waa'ee isaa dubbata jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya Yesuus Kiristoosiin afaaniin qofa waamoo osoo hin taane gochaadhaan agarsiisa jechuudha. Dhalateedha jechuudhaaf ayyaana dhaloota isaa kabajaa jirti. Fannifameedha jechuudhaaf ayyaana fannifamuusaa kabajaa jirti. Tsoomeedha jechuudhaaf tsoomtee kabajaa jirti jechuudha manni kiristaanaa. Kanaaf mana kiristaanaa keenya yoo ilaalle Kiristoosiin lallabaa jirti jechuudha. Yesuus Kiristoos sirriitti kan itti lallabamu, kan itti faarfamu mana kanadha jechuudha. Kanaaf namoonni isiniin galle obboleessa keenya keessaan illee yoo gaafattan gaarii ta'a. Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaan barsiisaa keenya isinillee guddaa galatooma sagalee jireenyaa isin dhageessu isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota fuula TikTokii fi peejii keenya akkasuma sooshaal miidiyaa garaagaraatiin hordofaa jirtan manni kiristaanaa keenya tsoomii meeqa qabdi? Tsoomii dhumti maaliif barbaachise? Akkasuma torbee tsooma guddaa kana keessa torbanii adda baasuudhaan akkuma fakkeenyaaf torbee sadaffaa kana makru'aa abdattee waamtu torbeelee kana maaliif maqaa itti moggaastee waamtii isa jedhu barsiisaa keenya gaafannee deebii argannee jira. Asumaan barsiisaa keenya guddaa galatoomaa bara tajaajila keessanii Waaqni nuuf haa dheeressu isiniin jenna. Gara fuulduraatti torbee hundumaa barsiisota adda qabannee gaaffii keessaniif deebii akkasii gaafannuuf koomentii jala akka amantaa ortodoksiitti gaaffii qabdan koomentii jala nuuf kaa'aa isiniin jenna. Barsiisaa keenya guddaa galateeffannaa. Asumaan uummanni kiristaanaa biyya keessaaf biyya alaa jirtan tsoomni keessa jiru tsooma gaarii yeroo gaarii ta'ee kadhannaan keenya kan itti dhaga'amu Kiristoos dhiifama isaatiin akka nu yaadatu akka nu millatu akka nu taraaramuudhaaf garaa qulqulluuf yaada qulqulluun akka kadhannu akka tsoomnuun isiniin jedha.